وانا كان الرأي اللي هاسوهم بربادو قالوا أرومون أجندة قلت فيسبوك كان الرافي تيك توك إن فيسبوك أنا يوتيوب أنا درقم تاجر دبين ورا كايرو أنا ورا كايرو أنا تبي ورا كايرو كيساوني تبين أجندة قلت أني ومني أرومو بوتون وان كان الرهاسة وجران وان كان مونين دبي ديبو عن ماكين جتشو وان كان سنيفو ممتا أرومو ده سبب الله ما سيدا ساعتوني ساعة وبو برد عبتو قب ساعة تكون أرومو كاسو قب ساعة بالمديار ساعة روبي ومني وبو غرغارو قب ساعة تكون أمت أرومو تغلبو قب ساعة مرامي تجاني حاسوا ساقي مداني وتجاني جاني عدن دا أمت أرومو باساني مكسان ساعة تكفى غيسجا ولما أجندة أمة أورومو يتبو جاديستاني هنكبدن الروغوان إيسينا عبا ورمان أجندة هن أوفو جرثان خافي دي استي خوفو استي خرادو بطو استي هندي خيسانون لغي فدا خرادو بطانيس خجالة ديمتانيس خشير غوتانيس خوبتانيس جالة في فيدن هندي خيسانو سرطانيسيني مانا لغي فدا تكفى أجندة أنا كنا dhugaa Oromoo dhoysuudhaafi Oromoon dhugaa qabdi waan ta'eef lammaffaa gootaan nurraa du'u jira gootaan nurraa wareegamu jira gootaan mana hidhaa keessatti hidhamee jira sa'aatan sa'aa waboon Oromiyaa guutuu marsitee hattuu fi gantuu biyya keessaa baasuu deemtu wannummaan ajandaa hin taane asirra fiddanii uummata burjaajeessaniif hin qabdanii wanni ta'e takka hin jiru yoo wanni ta'e jiraate maasrajaa marrajaa waan jaamu jira wanni sagalee hin dhagamu sagalee jettanii sagalee nama dhageemu hin dhageessanii sagalee amma sagalee hin dhagama amma ammoo dhageessanii ni dhageessan moo dhageessan amma sagalee ni dhagama quxurii takka tuqaa sagalee dhagaamti hayyee wannummaan ajandaa hin taaneen asirra deemtaniif hin qabdan ummata burjaajeessuun haa dhaabbatu ajandaa Oromoodhaaf baasuun haa dhaabbatu maaliif ajandaa ummata Oromootiif baastan Oromoon dhugaa qabdi dhugaa isii dhaabbadhu niiraaf jettanii hin godhina ajandaa ummataaf hin baasina ajandaa ummanni guutuun ajandaa kana qabatee feesbuukaa fi tiiktookii waan hundaan dirqam ta'aa jira as biratti dhugaan Oromoo dhoofamuu deemu yoomillee dhugaan Oromoo dhoofamtu likki keessaniin isin himan awwaata akka sodaadhu dhugaa jirtu numan dubbadha wanni kaayiroo keessatti ta'e hin jiru wanni muramee si nagarre yoo muramee ta'e gabbaasu maasrajaa fi marrajaadhaan gabbaasu asirra gabbaasanii waan hin taane dhugaa Oromoo dhoysuun haa dhaabbatu dhageeffadhaa dhugaa Oromoo dhoysina dhugaa Oromoo dhoysuudha kun jechuun waan hin taane niiraaf jettanii nama rakasheessu niiraaf jettanii Oromoon akkana wal goote Oromoon akka walirraa murte Oromoon akka walirraa cirte Oromoon safuu beeti ka walirraa cires maa wal cicciruu miti yoo naajaan ogguu 99 maa waliin ciccirre maaltu nu galchee asirra baastanii dubbattan maaliif ummataaf ajandaa baastan ummanni Oromoodha ifiifuu gabrummaa keessa jira gabrummaa hiddaan buqqisuudhaaf tattaafataa jira malee waan akkanaa bira dhaabbachuudhaaf waan akkanaa cinaa dhaabbachuudhaaf sa'aa takka daqiiqaa takka Oromoon sa'aan qabdu sa'a nama wal muree wal quufanii wal muraniif wal quufanii akka fedhan wal godhaniif nuti waan nu galchu hin jiru wanni asirra fiddanii irraa haasa'itaniif kajala deemuus ka dhaggeeffatus hundi keessanuufin dubbii tana himuu jira jechuudha nama tokkoof miti nama tokkoof lakkiin nama tokkoof nama lamaaf miti warrummaan ajandaa kana jala deemtan warrumaan feesbuuka kana guutuu garagalchaa jirtan maal barbaaddan isin qoy maal rakkinni keessa sabboontoota fakkaattanii wanni feesbuuka kana gubbaa dhiichistan maali rakkinni isin qabdan maaliif ummataaf ajandaa baastaniif
ummataaf ajandaa baasuun haa dhaabbatu. Sa'aan sa'a tokkummaan lafaa haa sa'a wawoo bira dhaabbanu sa'a hundi keenyaa wal ijaarree lafaa kaanee gamtaan lafaa kaanee mootummaa kana jiisuun malee sa'aan maarree goote mixirqoo goote mixirqishoo goote jinniqooshoo goote maaliif barbaachise? Feesbuukni kun guutuun murame. Feesbuukni kun guutuun dhalaan kaayiroo akkana goote dhalaan maarree akkana goote dhalaan mixirqoo akkana goote akka godhiinsaa miti kana dhibu. Kawal curuutis miti sana maaltu naan geessan sannan dhibu'an garuu wanni naasa'u jiru ummata Oromoodhaaf girrisaadhaaf qeerroo fi qarreedhaaf maaliif fiddanii asitti waan hin taane dubbattanidha kan inaan jechuudha. Maaliif ajandaa baastanidha? Sa'aan sa'a ajandaa ummataa baasanii miti. Sa'aan sa'a tokkummaan lafaa kan yoo dhiirti bari waraana seentee bari dhukaasaa jirte. Dhiirti asirra baateetiin kawwatu dhiirti waraana seentee qabsoon kara lamadha. Qabsoon kara lama jirtu tokkoffaa qabsoon waraana seentee qabsaa'u takka. Lammaffaa bikka jirtutti ummata kaasuu, ummata dammeeksuu, ummata bira dhaabbachuu, hundi keessan wal jaartanii wal kaasuu, waboo gargaaruu, waboo cinaa dhaabbachuu kana qabsoo jechuun. Kana qabsoo jechuun waan hin fakkaannee fi waan fakkaatu keessa deemanii nuti qabsaa'ota, nuti sabboontota, wanni finjaaniif hin jirtu jechuudha. You know? Dhageessanii wanni isiniin jee kana fudhadhaa. Waan fedhe abbaan fedhe yoo godhellee dubbii takka yoo namni tokko dhugumaa yoo wanni godhamtee hin jirtu aslan kaayiroo keessa wanni godhamtee takka hin jiru dhuggeeffadhaa. Wanni ta'ellee takka hin jiru. Ajandaa namaa hin baasinaadha. Wanni kun amma guyyaa sadii deemu jira. Kanarratti aansamee ammas kabiraatu dhufe. Waliin maxxananii hafaniitu dhufe ammas. Walitti citaniitu dhufe ammas deebisee. Hay maaltu nu gorchee dhaaba. Maaliif fiddanii asirratti ummataaf ajandaa gootanidha. Uummata Oromoof ni yaaddani dhugaan qabsoota keessaniif ni yaaddani. Dhugaan Jawaar Mohaammed hidhame saniif Jawaar sii fidhame saniif Haacaaluu wareegame saniif dhugaan yaadda. Takki ni yaaddaati. Ni yaaddani. Warumaan ajandaa kanaan deemtan ni yaaddanii inje dhugaa maaliif dhuistarree? No obsi okay anaa miti sana dubbisu jirtan fakkaata. Innaa ummataaf dhugaa kana waan hin taane asirratti baasuun hin barbaachisu. Karaa dhugaatiin deemuu qabna. Karaa dhugaatiin dhaabbachuu qabna. Nuti dhugaa qabna. Dhugaan keenya yoomillee asirratti iyyitanis, asirratti cabxanis, asirra beeyxanis jechuudha. Dhugaa uummata Oromoodha. Dhageeffatanii dhugaa uummata Oromoodha. Akkan gista kalee na dhukubeettan. Gista kan namaa nutu meettan. Gista kan maarree taaneettan. Gista kan mixirqoo, gista kan burcuqoo itti seeneettan. Gista kan mixirqoo liqimseettan. Gista kan fannifamteettan. Gista kan dhuudeettan. Gista kan gaggabdeettan. Akkam isinirraa taanas. Wadeeti yeedanoo nagaru. Maali ajandaa namaa baasuun? Maaliif dhugaa Oromoo dho'istan? Ummanni sanuu wareeni fedhaan jeen akkanumatti tarreetanii dhaggeeffatan. Waboo gargaaraa deemaati. Waboo bira dhaabbadhaa deemaati. Waboo cinaa dhaabbadhaa. Namni yuutuuba yoo ta'es laayik nu godhaa, sheer nu godhaa, sabskiraayib nuuf godhaa. Yaaboo akkana taanee rakkoo jirraa, cinqii jirraa, akka kan bal'aan jee himata namni. Dhugaa Oromoo irratti hirkatanii maqaa Oromoo balleessaa ifii guddatu waanuma hin taane. Oromoo dhaamsaa ifii ol ka'u waanuma hin taane. Dhugaa Oromoo dho'isaa ifii mul'achuun waanuma hin taane jechuudha. Kana garuu ni dubbadhaa jechuudha. Ani takka irraa sodaadha. Ani tokko ummaan tiyyamaan taane dhugaa uummata Oromoo dura dhaabbannaan gabbeetiin dubbadhaan. Ummaan tiyyamaan taane dhugaa uummata Oromoo dura dhaabbannaan Oromoo qancarsuu yaannaan dhugaa Oromoo dho'isuu yaannaan fuula duranii dhaabbadhaa jechuudha. Isinii galtee jirtiimi? Waan akkanaa kanarraa of qusadhaa. Dammaqa warri kaanis namni tokko gizee waan takka barbaade namni tokko dhufee waan akkanaa gizee haasees jala garri jettanii akka kanniisatti jala yaa'ina. Namni dhugaan yoo jiraate maasarajjaadhaan gabbaasu. Wannummaan dhalaa itti salphistaniif hin qabdan. Wannummaan gabbaasanii xiqqaanne Oromoon xiqqaatte Oromoon xiqqaan xiqqaattu yoomillee. Oromoon yoomillee taatu hin xiqqaattu abbaan tokko Oromoo xiqqeessuu hin danda'u. Oromoon safuu qabdi waan ta'eef baalageen akka feetu walaa gootu wanni nu galchi takka hin jiru jechuudha. Isin galeemi wanni nu galchi takka hin jiru kanan dubbachuu barbaadan maali
dhugaa oromoo bira dhaabbachuu qabdan malee saba keessanii falmachuu qabdan malee asirra baatanii hundi keessanuu war hedduudhaan nama tokkoof nama lamaa miti kan ajandaa kanaan deemu jiru sanii warroonni ajandaa kanaan deemu jirtan warroonni wal jaartanii kanaan fiiguu jirtan warroonni kanaan deddeemu jirtan warroonni guruppii banattanii burjaajeessu jirtan stop dhaabbadhaa gati wala harakaat kaayiroo keessan jira waan ta'eef wanni takka hin jirtu wanni ta'e takka hin jiru yoo ta'ee jiraate dhugumaan taate yoo jiraatte gabbaasaare wannummaan maasrajaa fi marrajaa hin qabne addunyaa kanarratti inuma hin raawwatamu inuma hin jiru irraa haasoytanii irraa ajandaa ooftanii maaliif gurbattii ciisu hospitaala ciisu gabbaastanii nama agarsiisu bika inni sibee ciise san irratti qaj gootaniituma qab gootanii kunoo akkana jira waliin maxxananii ansolaa irra uwwisa gabbaasaati kunoo akkatti jirra jaati garsiisa kalas akkasitti deemna malee akkanumatti dhufanii yoo deemne ilaalcha karaa biraatiin xiinxallaa jechuun nuti haajii xiinxaltuu karaa biratti xiinxallaa. Enna sanifu dhaabbadhaa gati dhaabbadhaadhaan isin je dhaabbadhaa stop dhaabbadhaa hey dhaabbadhaa isin je abalu je masgabarra katabeen dhufu ammaaf hin dhufu garuu bikkuma qabamtan sanitti dhaabbadhaa bikkuma jirtan sanitti dhaabbadhaa bikkuma jirtu maaliif wallahi najje akka feetan na gootanii akkana namni kun akkana na dhawulle wallahi na dubbuukulle dhugaa oromoo irraa himmaku yoomillee ta'u dhugaa oromoo irraa himmaku wanni kaayiroo keessa deemaa jiru nurraa dhaabbatu qabdi hey oromoon burjaajeessina oromoo hin burjaajeessina oromoon qabsootti jirti qabsoon amma itti jiru tuni hidda gabrummaa buqqisuudhaaf aduu bilisummaa laaluudhaaf deemu jira amma tunta dhumaati gabroomuu fi hidhamuu fi ajjeefamuu tunta dhumaa itti amma itti jiru buqqisuu deemna bira dhaabbachuu qabna warra garuu qabsoo teenya laamsheessuu barbaadu warra qabsoo teenyaaf duba deebisuu barbaadu warra dhugaa oromoo osoo dubbannu dhugaan oromoo akka hin dubbanneef namni amma giseen amma waa'ee oromoo as bira namni nama dhaggeeffatu hin jiru maaliif namni hundinuu karaa waan muramee fi karaa waan citee fi waan ta'eef saniifuu ummata oromoo hin burjaajeessina dhaabbadhaa gati warri deem asirratti wanni jechaa jirtan guutuun keessanittuu gisa akka falaxamneettan gisa akka tumamneettan gisa akka cafaqamneettan gisa akka halee nu dhukkubeettan akkuma isin taatanu wallaallee jira nuti dhalaan kaayiroo dalagata jirti dhalaan kaayiroo hojii qabdi wanni dhalaa kaayiroo azaantoch maarree jettaniif isin jirtu wanni gabbaatanii waan hin taane namarra keessaniif hin jirtu wanni osoo haadha qabdanii osoo obboleetii qabdanii osoo obboleeyyan qabdanii dubara oromoo tokko salphisuu jechuun akka if salphisee akka if arrabsee akka if tumee takkatti ilaallama jechuudha saniifuu waan akkanaa kanarraa of dhaabbadhaa stop jeetiin isinii meechaan maakiin isinii galee waan akkanaa kana fedhan ani waan akkanaa kana natti hin tomacho namni yuutuubaaf jee namni feesbuukaaf jee namni laayikii fi sheerii fi beekamuuf jee dhugaa oromoo hin dhoysu abadan jee jira wanniin Jawaar Mohammed abadan anis maagii abadan naqaltan malee warri kaayiroo keessa jirtan asin jiraan biyya tanan jiraan Ameerikaa jiraadha isinitti dubbadhu biyya jiraadha isinitti dubbadhu Kaanaadaa jiraadha isinitti dubbadhu asuman dalagaan jira asuma mana kana keessa taa'eetuma isinitti dubbadha jechuus taa'e abalu ijoo garuu warri dubbii tana fiddanii dhuftanis waan hin agarre takka dhugaan yoo ijaan agartanii jiraattan taate yoo dhugumaan akka nama harketti osoo wanni takka hin ta'in namni akkami dhufee kakata asirratti wallahi haram alayka yaa warra kaayiroo haram alayka haram maallaqa haram cabne haram wallahi haram alayka harami bakka sabboontoota bakkaatanii maqaa sabboonummaatiin oromoo gaqqabuun haraama wallahi haraama an karaa hedduun itti xiinxale
karee hedduun ilaale usee dhufee dubbatutti hin jiru gamanas bitas mirgas ilaale hubadhee maaltu ta'ee maaltu jira akkamtu maaltu wal godhee maaltu wal fixee maaltu wal cabsee jeetiin hin dhufe garuu wanni takka wanni jirtu hin jiru garuu sooshaal miidiyaa kana gubbaa ilaa nafxanyaati warri afaan amaariffaatillee torojjomatati wa isin oromoon maarree muranii taariik tasarraa jecha haasawaa jiran maaliif barbaachise kun maaliif barbaachise karaa tokko namni waan tokko yoo barbaade rakkina himatu dhagabbaanii malee karaa alaxuun oromoon waan barbaadan oromoon waan barbaadaniif waan barbaachisaa ta'e hundaafu oromoon nama bira hin dhaabbatti oromoon nama sappoortii ni gooti garuu nama hijibaan dhufe yoo takka oromoon si jibbite yoo takka hijibni keessan isinirra qabame yoo takka immoo waan godhu jirtan kun isirra beekame oromoon dachii fi samii jala isin dabarsiti dachii fi samii jidduu isin dhabamsiiste jechuudha isin himeetiin jira gama kiyyaan waan hin dubbachuu qabu wareen godina jala deemtee harree no ajaa'ib wallah kijiba staff wallahi an giseen akkan laalu ይገርማል በጣም ይገርማ ገሩ ወኒ ሉጋ ረቢ ፕራንኪ እንጃ ጋመስ ቦቶ ቆጣቲ ወራ ፕራንኪ ቆጣቲ ቦሮ አመሲ ፕራንኪ ጅራን እንጃ ኑቲ ጋ ሆላን ታኔ ኑቲ ሆሪን ታኔ ፕራንኪ ጅራጃ ቆጣቲ አመስ ቦሮ ቦዳ ኑቲ ጋ ሆሪ ወይ ታኔ ኢፊንዱራ ወይ ሆሪ ታኔ ከፕራንክ ሰበ ጉዳ ከነ ፕራንክ ጎተኒ ሆሪን ታኔ ኑቲ asanu uselle namatti dubbadu ammas nama tokkorraa himti nauma ajandaa ofaa jiru kanarraa dubbatu jira ajandaa dhaaba ajandaan haa dhaabbatu ajandaan dhaabbachuu qabu wanni deemu jiru kun guututti waan dhugaa oromoodhaaf barbaachisaa miti wanni oromoodhaaf barbaachisaa waboo bira dhaabbachuu fi waboo gargaaruu fi tokkummaan karaa tokko deemuudha malee dhugaa ajandaa oromoo warra silaa isin warri ajandaa baasu jirtan kuni silaa wanni isin godhuu qabdan warra ajandaa nama baasu kana Facebook irraa dhabamsiisu warra taayyeen walitti guuree Facebook maqaa hin beekamneen baratanii asin nu burjaajeessu jiru kana dhabamsiisuu danda'u qabdan malee isin dhuftanii ajandaa baasuu hin qabdan warri ajandaa baasu jirtan kun isinirraa eeggamu jechuudha hundi keessanuu ani narrabsitanii waan feetan na gootanii dhugaa oromoo dubbadhee isiniin du'a malee wata kan sodaadhaan an maakiin ammas useenaa sa'u waan hin arkeen dubbadha dhufee wallaahi waan hin agarre hin dubbadhu maaliif hin jiru gaa wanni ta'e hin jiru waan ta'eef gaafadheeti wanni jiru hin jiru garuu namni kun warrummaan ani wanni ajaa'ibu joo oromoo tanaan na ajaa'iban agartanii jirtan isin qoymee warrummaan as jala jirtan kunu agartanii warri sila gabbaatanii akkanumatti hoo jettanii akkana xarafa qabatanii fooxaa kana qabdanii fiidan guutuu maal agartan eessatti agartan isin bira jirtanii bira gizee muramu bira jirta gizee waliin maxxanan bira jirtaati ati bira jirta ati agartee waan hin agarree maa deemta rabbii biratti illee jibbamaadha wanni akkana agartee bira jirta yoo agartee maaliif gabbaastee nuun himi dhugaaf nama murameessaniif yoo yaaddan ni gargaarra mucaa murameessan bira dhaabbanna maaliif footoon isaa gad nuun baane ree tokko kan footoon nama sanii nuuf gabba'uu qaba warri waliin maxxananii yoo jiraatan ansoolaa irratti uwwisaati gad nuu baasa kalas salphinni eega salphuu taate salphina guddaa gabbaasanii garsiisu wanni dhageenyeef agarreen saba bal'aa kana saba oromoo saba dhugaa qabu saba cabu jiru saba du'u jiru halkaniif guyyaa saba mana hidhaa keessatti hiraaramaa jiru kana rakkina biraa rakkoo osoo rakkoon jirtu rakkoo biraa irratti hida'uun rakkoo mootummaa osoo jirtu rakkoo waameeqaa osoo jirtu rakkoo akkanaa kana fidanii saba irratti godhuun hin barbaachisu wallaahi hin barbaachisu maaliif namni tokko dhugaa jirtu walitti himee karaa tokko deemuu qaba
dhugaa jirtu waan jiru himatee deemuu qaba. Maaliif barbaachise kijibuun? Maaliif namni niiraaf jee akkamitti kijibu? Namni niiraaf jee saba isaa ati gubattee nagarree jee laala Oromoon gubattee nagarree ibiddaan taphattaa jee. Maaliif karraa duujus obboleessa kee, abbaa kee, haadha kee, Oromoo dhiiga kee, saba kee kan duuju, saba biraatii miti kan duuju. Yoo nuti Oromoodhaaf hin dhaabbatiin, yoo nuti woboodhaaf hin dhaabbatiin, yoo nuti wal bira hin dhaabbatiin, yoo nuti bikka kufnee wal hin kaasin, saba kamtu dhufee nuuf kaasa? Saba kamtu dhufee nu bira dhaabbata? Saba kamtu dhufee nuuf iyya? Nuti iftaanee jiraanna gisee hundaa hirkattummaan barbaannu. Saniifuu waan akkanaa wallaahi waan akkanaa kana dhiisuu qabda. Waan akkanaa kana nama yoo gargaarsas taate namni yoo du'ees jiraate cabees taatu Oromoon ni gargaarti. Garuu kijibaan gabbaatanii maqaa Oromummaa himattanii sabboonummaa himattanii uummata burjaajessuun waanuma hin taane reeku waan fudhatuu hin qabne ree nuti meeqa ka burjaajee buloo goonu jira. Meeqa sabboonota meeqa ka Oromoo nyaate buloo godhaa jira nuti. Meeqa ka maqaa Oromoo balleessee Oromoon ati dhugaa nyaatte taanaan ati dhugaa Oromoo irra dhaabbatte taanaan ati dhugaa Oromoo dheessite Oromoon gadalumas keessa gadumas deebisti malee orsiin kaaste Oromoon kana beeki anqa isin rabbi beekamuuti malee. Gista akka Suudi Arabiyaadha, gista akka Kaayiroodha. Kaayiroo kana hedduullee rakkoon hin jiru ture amma malee. Maali amriin? Silaa namni tokko isinirraa du'e akkanan taatan. Silaa namni tokko dirqama faamilii keetirraa namni du'uu qabu. Dirqama obboleettiin ta'e du'uu qabu. Kasirraa du'uu jirus Oromoodhaa bara. Dhiigaa gannaqamu jira bara. Jawaar Maammartuu mana hidhaa keessa jira abbaa Oromoodha. Siif jecha hidhame naaf jecha hidhame. Waboon bara anaaf siif jetteeti kan gaara seentee beela dandeessee dheebuu dandeessee aduu dandeessee rooba dandeessee lubbuu isaanii lubbuu qaalii san nuuf laatanii seenanii qabsaa seenanii diina fuuldura dhaabbatanii qabsaa jiran. Isaan maddii dhaabbatu qabda. Isaaniif sila isaaniif lallabdanii waboo gargaarsa waboodhaaf sila ganamaa fi galgala iyyitan Oromoof daleeydan rabbi raayis harkattan Oromoo raayis jazaa harkattan jechuudha. Oromoollee gamta kun ol kaastan jechuudha. Namni qabsaa jira. Qabsootti jirra. Qabsoon tuni uummanni Oromoo yoo beektan amata 150 gabroome. Amata 150 cunqurfame. Taammaatu numa tadhumaati. Sa'a 11ffaa. Sa'a namni hundinuu tattaafatu qaba. Sa'a namni hundinuu kan kara waraanaa kan waan diinagdee qabu, kan waan qabu, kan waan jiru, kan qabu hoo jee wal kaasee jabinaan dhaabbatee mootummaa kana akka kufutti akka cabutti akka hin kaanetti lafatti kuffisuu qabnu sa'a waan fokkota waan safuu waan Oromoo irraa hin eeggamne waan maqaa Oromootiin wanni kun ni yaamama jallee hin yaannamne tokko asirra gabbaasanii numaa itti yaaddanii laayifii seentanii yuutuuba irratti waraabdanii gadhiisuun isinirraa hin eeggamu uummata koo. Lammii koo isinirraa hin eeggamu ani isin arrabsu osoo hin ta'in isiniif himuuf hin dhufe hin eeggamu isinirraa. Wanni isinirraa eeggamu uummata bira dhaabbachuu, uummata gargaaruu, saba keessaniif iyyuu dhugaa uummata Oromoodhaa dura dhaabbachuu, dhugaa uummata Oromoo baasuu, warra Oromoo salphisu jiru gabbaastanii salphisu, huccuu qullaa isaan dhaabbisu qabdan malee akkamitti saba keetiif ajandaa fokkootaa kana baastanii deemtan? Akkamitti waan akkanaa gootan? Maaliif hoo jarri? Sa'aan sa'aadumaati. Sa'aan sa'aadumaati. Gubattee nagarree itti Oromoo. Gubattee nagarree ibiddaan taphata itti Oromoo. Saniifuu gizee ibiddi isinirra bu'ee beektan maanaa waan itti jiru kanaa jechuudha. Qabsoo malee qabsootti jirra. Fuuldura deemnaa fuuldurri ifa garuu
namni tokko dhugaa oromootiin dhoysa jee feesbuuka kana gubbarratti maqaa sabboonummaati yoo kan gabbee dubbatu taate hin milkaa'u arras borus hin milkaa'u jechuudha. Hin milkaa'u yoo millee taatan milkee in harkattan milkaa'insa in harkattan bakka ina hin milkooytan yoo numa maquma oromootiin naggadatu taate yoo maquma oromoo balleessu taate yoo oromoo maratti gizee hundaa waan akkanaa kana yaadu taate wallaahi aziim laal umrii keessa rabbi sinaa gabaabsu warri ajandaa oromoo baastanii dhugaa oromoo dhoysuu barbaadan rabbiin isin hambisu sinaa wallaahi aziim kun jechuun abiyyi irraa gargar hin boqu warri dhugaa oromoo dhoysu taayyee irraa gargar hin boqu shimallis irraa gargar hin boqu sinigalee warroota gantuu ummata oromoo ganee deemee ummata oromoo nyaachuun jiru achi taa'ee isaan irraa gargar takka hin boqu takka isaanii fi warri dhugaa ummata oromoo baasu dhufee dhugaa ummata oromoo dhoysu dhiiga oromoo dhangala'u kanarratti dhufee qoosu wallaahi wabillaahi siifi taayyeen gargar hin qabdu siif taayyeen gargarii miti siif shimallis gargarii miti siif abiyyi gargarii miti atiin daawun hojjeta abiyyi ati hojjettu takin atis taate dhalaas taate dhiiras hojjeta abiyyi hojjettu abiyyaati yoo numa dhuftee ajandaa itti yaaddee ummata oromoo naa dubbatanii waan kanarraa haa dubbatanii ettee yoo kayyaatu taate siif ijaabiyyiin si laallaa jechuu ija oromummaatiin osoo hin ta'in ijaabiyyiitiin isin laallaa jechuu ijaabiyoot kaasaayitiin isin laallaa jechuu ijahattuu fi gantuun isin laallaa jechuudha. Sini galeemi dhaabaa gati. Khalaas dhaabamu qaboonni akkana. Wanni akkana uummanni Oromootis waan akkanaati bikka hin kanina. Dhugaa qabda itti amatta. Jawaar Mohaammed amata dabaree bara maneedhaa keessatti Oromoof jee. Haacaaluun Oromoof jeeti. Haacaaluun abiyyi likkii isaa himee fi dhugaa Oromoo dubbateeti. Kana abiyyi Haacaaluu galaafatan. Haacaaluun dhugaa Oromoo dubbateeti kan du'e jechuudha. Kan wareegame. Saniifuu akka Haacaaluutti ta'uu qabda. Akka Jawaar namni goosatti ba'a. Namni abiyyitti hin ba'u deeme. Namni Shimallisitti hin ba'u deeme. Namni Haacaaluutti ba'a. Dhugaa qabu dhugaa bira dhaabbachuu fuuldura dhaabbachuu obboleessi kan kee yoo dhugaa Oromoo fokkotaanusi. Me malkiyya fokkottu ilaal damoezi xaasa anna namni obboleessa kan kee yoo dhufe dhugaa Oromoo dura yoo dhaabbate zorbal jechuu qabdaan zorbal as bira wal dhabne as biratti obbolummaa kan kee wal dhabne ittee zorbal jechuu qabdaan zorbal jechuu qabdaan maa obboleessa kiyyan taaneen Oromoo dura dhaabbannaan wajaan jaan wajaa hid akkana Oromummaa jechuun dhaabbatu jechuun akkana sinii galeemi